Akkuma xuuxxoon kaa'u kimiyaadhaa dha'uun jirtutti Aboo takhimiyaa dha'uun jira. takhimiyaa tanatti dhiisii takhimiyaadha. Garaan nu qabbanee Akka silaa eegamu gad na fakkaata ammallee silaa akka kiyyatti. Laakiin ammoo giti xiqqaataan yaa'u. Akkasii miti xiqqoo garaan si qabbanuuni. Na qabbanaa'utu akka hin barre ammaan tana. Aannan immoo dhadha si gugeusi. Awwaan ani fiifuu gorsaa irraa fudhadhe way gartee. Gorsaa irraa fudhadhe. Namni qaleessa achi taa'ee waan rabbiin hin feene dhaadatee ana malee namni hin jiru naa ol namni hin jiru jee rabbii isa gubbaa addunyaa tanas dachiisanii uume tana irraanfatee malii keef godhe sun akkana ta'ee qabbanaa'ee egaa haqasaa harkatee akka kamnis ni jira. Maramee jira. Feestaala gartee. Miikaa shakameete. Feestaala gartee bichaggiri moomaa jedhanii biyya teenya itti gubbatti namni bar faranjii yuuza inda siroo jettiin itti fayyadamii darbii lammata itti fayyadamuun ta'u kan. Tara takka guutti fayyadamti. Numa darbida malee lammata deebitee fayyadamuun ta'u yuuza inda siroo jettiin faranjiin itti fayyadamii darbii. Waan akkasii feestaala san jechuun. Mataa waan itti. Si bareechee la. Mee namni akkana boonu mee takkaaya makara jiwaadhee boonsitan. Bishaan koofeera silaa qabu. Way. Koofeera qabu bara malee koofeera. Aboona kaawwachu jirta moona rahaatu jirtaati. Maali rakkoo qabaa kun? Yaa ilmaan Oromoo kakimiyaa akkana godhisiin jee hattaa sana sii kaaya. Laammee gangoonee fi beela. Laammee rasta gangoonee fi layyaara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya jirtu. Akkuma jirtanitti nagaa fi salaamni keenya kan onnee irraa burqe qilleensarraan barrisee isin haala qabu isin jecha. Deebinee dhufnee jirra gaamaadha jirtan jechuun keessan hin oolamu gabanumaan nu hordofaan dhaamsa keenya. Imaamni salaamtaa qabadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan jaalattoota kabajamtoota keenya marti keessanuu salaamanni keenya qilleensumarraan balaliitee isin haa geessu isin jechaadha. Arra guyyaa gartee guyyaa abdiiftuun baatu. Guyyaa gartee onneen isi gammadu. Guyyaa gartee qalbii qaba keessaa baanu natti fakkaata. Akkasii caalaa. Maaltu jiroo deesiyoo? Haayiruma barra gammachuu takkaan sirratti argee suni baddee wanni gammachuu kanatti ci'aana boo gammachuu ufu jirtiin gammachuu guddootti ci'aa'u ta'e barri baranaa bara gammachuuti jira saniifuu adawwiin keenyaas beekamaa akkasuma jirti. Dhadhaadattoota gartee warra moggaa taa'ee waa dhadhaadatu uummata maal jeetiin sii magaa barra hedduu ni beektaa hoomaa jaldeessaatiin jaammoo waan hin jiruun hin beeku. Egaa mamme kanaafuu hojii gartee itti deemaa jirruu fi ta'u hojii hojjechaa jirruutu hojii jajjabdu maaliif nuti waa hedduudha hojjechaa jirra uummanni ammoo isin bira geenyee jirra oguuta akka mana gubbaa qorree jirra oguuta akka maarreedha namni isaan burjaajeessanii isin jiru dhugaan sii maali yoo tarkaanfii taates tarkaanfii hangana hin jaamne irra fudhatamu jira waan godhuu danda'an yoo qabaatan as baanii haa godhanii garuu ammoo tarkaanfiin fudhatamaa deemu jiru kun maali yoo jettu taate tarkaanfiin bifa gartee ijoollee maatii jira bakka toota ijoollee tiyyaa jira ijoolleen baaraguu jira ijoollee jawaadeetii jira ijoollee daa'ima duratti namni tarkaanfii namarratti hin fudhatu garuu ammoo akka silaa hordoftoonni jirutti bira teessanii maal godhu jirtanii uummanni isin bira ga'anii isin addadaa jiranii maal nuuf sodaataniiti haa galatoomanii garuu isaanis haa ta'u garuu immoo tarkaanfiin fudhatamaa jiru bifa addaa waan hangana mee waa hundan dubbatu mee akkasii miidhaalaa ni beektaa manni abbaa keessi jiru bifaa jaan waa hedduu daawwattoonni keenyaas dhaamsanuuf dhaaman. Dhaamsa isaan nu dhaamanis ni garra. Garuu bobbaa isaanii bobbaa gartee darree tagartee isaan gartee ulaa dura jirra mana gubbaa utaalu jirra jedhanii kan manarraa gartee utaalanii miilli cabefaa san gartee deemanii kaameraa walii qabanii waan adda addaa taswiira godhu jiran. Garuu nuti ni jirra. Akkawaan sodaa isaaniitiif gartee nuti as baanee dubbachuu dhabnee gartee dhokonnee taa'u jirru nu fudhachuu jiran. Akkasii bara. Tarkaanfii fudhachuu jirru kana nuti. Aboo ifeegaa isaan akkan harkanii fi miti tarkaanfii nuti fudhannus. Garuu ammoo ijoollee fi ija kaameraa duubatti hangi tokko hangirra guddaan ija kaameraa duubatti wanni fudhatamaa deemu jiru. Mee onnee yoo qabaatan achi ta'anii gartee isin bira geenye mana gubbaa qorree mana keessan jala jirraa jinni kana qara'u miti. As bahanii waan godhuu danda'an yoo qabaatan haa godhanii kun amma. Mee beektaa callisuu tana riphimnee callisuu kana nuti hojii gartee itti jirra. Sodaa se'an sodaa. Ammoo isaan irratti tarkaanfii fudhachuu kanan eegallee nuti gartee kaameraan saatalaayitiin keenya isaan gubbaa jirti. Bobbaa gala isaanii quba qabna. Isaan ammoo waan godhan dhabanii sochii takka kan godhin taa'anii akkana goone akkas goone isin duuba jirra isin jala jirra isin gubbaa jirra. Garuu saatalaayitiin keenya. Tarkaanfii seenne torbaan dabarree jirra. Yoo waa godhuu danda'an as bahee
Khaisaafu obboleessii isiidha farsaan sun dhamaan gartee waa takka hin beeyin. Mizaana soddaallee hin beeyin. Badala silaa obboleettii isaa dogoggora meeqarraa qabatee gorfatee deeffachuu danda'u taa'ee dhaabata. As baatee waan godhuu dandeessoo qabaatte maan goon? Tarkaanfii fudhachuu dandeessoo qabaatte koo fudhadhu. Kanaaf deebisaa kan ni taati. Amma dubbii isaa tana hanga wanni takkatti ilaalu maaliif silaa dhiiratee obboleettiin isaa guyyaa gartee daandii shiraa kana seentu guyyaa san qabatu takka. Silaa ammallee dhiiratee obboleettii isaa deemee gartee shira dalaguu don taane obboleettii isaa xupheessee qabee hidhee kaayee waan isin feetu gaafate daandii irra deebisuudha qaba. Akkasuma wajjin haqa qabdiin hin tumsaafi jee dayyusini. Horii baasee hagartee abdi gartee haaditti dhootee deemu. Mee eessa jirare? Silaa ati addunyaa tanarraa dhabamtee. Hiji baabar waa takka wanni isaan godhu jiran wanni godhuu danda'anis hin jirtu. Godhuu jiranis hin jirtu. Sooshaal miidiyuu marratti waliin beeku. Nama burjaajee isuudha malee dhugaan seyin. Abdi dantaa mataa isaatiin deemu jiraatu hin beektu. Garuu ati sareen siin jee saree. Maame jaalatanii qoflan jettee Oromoo ni beekadhu. Waan takka takkaan nama qofalchiisa. Ni beektaati wal fakkaattii wal barbaaddi. Haanis hagaafa obboleettiin isaa rakkoo keessa jirtu osoo juhaatee jala jirtu obboleettii isaa bultii keessa dhorkatee isii qaceelchee badala silaa qaceelchee ilmaan sii kanaamu isaan teessee guddifatu gorsuu qabuutu gaafas obboleettii cinaa dhaabbatee akka nama deeggaru godhee bultii sii facaase. Hafarsaan baananis nafsal khabar isaan lachuu warra gosa takkaati. Kitaaba akkam na yaadi kitti boo. Gartee laal maaliif walitti ammaan tana qindeeffatanii walitti amadasan? Jechuun kanumaan beeku kana. Soddoota gawwaa akka walii keessaafuu soddaa keessan gawwaa. Iga maaliif injee waan isin jedhe geessee mati soddaan keefaan keessaafuu yoo dheerinaa yoo guddinaa yoo laatti nama guddaa fakkaata nama gorsu niin gawwaadha jee way soddaa keetii irra shaaxiraa hokka kiyya dhiisa ka irra shaaxiraa kiyya barra sodduma kiyya gowwaa santu haadatti ree deemuun jira soddomman isaan gahaa jiraan isaa waramma booy sunirra wayyaa haadatti kanarraa aboo maallaqa baase waan sikkanne dalee duuba baase kaajaan taa'e. Duuba waan wal fakkaattii wal barbaaddii baana sanii dhamaatu koolii wal jala geesseeti mana gubbaa qortee manarra geesse. Saboo uummata akkam waliin nu fide naanaa. Duuba mee na dhiisin hin gaafate. Ati soddaa kee ani soddaa kee. Dubbiin tun akkam isaa? Garuu awwaan biraan jiru beektaa takka ittiin godhe galtee waan hin godhe. Anaatu hin godhini. Caaltuu ija manaamaatti. Akkana garee godhe. Takkaan naa bitan amma asirratti hin jiru. Akka inni gartee taaftellee ija manaamaatti hin galle. Dhugaa rabbiitti yoon umriin jiraadhe. Siifi sodda juwaa deebi sodda elloo gurbaan. Boosu kun sodda beekaa boo asirra wanni hin jiru ni beekta. Caaltuu ija manaamaatti harkuun teessu. Waan hafe ni beekta. Sunilleen ija manaamaatti akkaatiin harkine godhuudha. Xiyya kana hoo maaliin jaan? Maaliin hin jaan? Nama ta'een dhalanneen siin jaa yoon hin gootu. Silaanii fi fuudhee bultii horee maana soddaan maal akka ta'e beeke. Kana waan gootuuf beekta. Kana waan gootuuf beekta. Qabanii kaaniituma xuuxxoo dho'aniif. Haliiba. Haaluugu. Ijoollee kaa. Duraanis haa xuuxxoo ijoolleetti yaafuun. Haalsiitii. Mee haa wal taphachiifna. Maal na taphachiiftoo? Maal arrabar bakka taphaan jiru ani. Arrabar iifuu jirra iifuutti. Wayyaa rabbi bakka taphaan jiru bakka dhugaatiin jira arraan kana. Haa iifuu jirra maaliif ji? Inshaallah rabbi nurraa ibsa. Xuuxxoon kaabar mucaadhaaf xuuxxoodha hin jeemire afarsaadha. Obboleessa soddaa kiyya gogaasa. Akkuma xuuxxoon kaaba kimiyaadhaa dha'umu jirtutti. Aboo takhimiyaa dha'umu jira. Takhimiyaa tanatti dhiisi takhimiyaadha. Garaan nu qabbanaa isaa. Akka silaa eeggamu gadi na fakkaata ammallee silaan akka kiyyatti laakiin ammoo itti xiqqaataan jaa'u. Akkasii miti xiqqoo garaan si qabbanuuni. Na qabbanaa'oo akkam. Na qabbanaa'oo akkam barra ammaan tana. Aannan immoo dhadhachi dhugeessi. Awwaan ani fiifuu gorsaa irraa fudhadhe way gartee. Gorsaa irraa fudhadhe. Namni kaleessa achi taa'ee waan rabbiin hin feeneen dhaadatee ana malee namni hin jiru naa ol namni hin jiru jee rabbii isa gubbaa addunyaa tanas dachiisamii uume tana irraanfatee malii keef godhe sun akkana ta'ee qabbanaa'ee egaa haqasaa harkatee akka kamnus ni jira. Maramee
Maramee jira. Festaala gartee. Miikaa shaqammeete. Festaala gartee bichagiri moomaa jedhanii biyya teenya itti gubbatti namni bar faranjii yuuza inda siroo Mataa jettiin kana- itti fayyadamii darbii lammata itti fayyadamuun ta'u kan. Tara takka guutti fayyadamte. Numa darbita malee lammata deebitee fayyadamuun ta'u yuuza inda siroo jettiin faranjiin itti Mataa- fayyadamii darbii. Mataa kana- Waan akkasii festaala san jechuun ni beekama. Mataa waan itti tolchisan jira. Mee moggaa dhaabbatanii halaala ta'anii dhaadachuu malee wanni isaan godhaa jiran. Eessa jira mee obboleessi sun? Wanni hin Haa dhufu, hamma yarraan kana. wanni hin joowee ta'a. Dheengadda maaliin isinii jee? Waa iddoo hojjetamu jira. Tarkaanfiin fudhatamu jirti. Wantoota hedduu waan malu. Tagartee yoon sooshaal miidiyaa gabbee fakkaataa isinii dhiyeessinaan isinii jee. Wanni tanarra gattee hamtuudhaatis gaggeeffamaa jirtiis. Maaliif? Hundee dubbiidha. Madda isiidha. Eenyu duubaan jira. Sigaltee eenyu shira kana keessaa qooda qabaa hunda takka timsisiisuudhaan wanni fudhatamutti hin jiran jirtu. Taphachuutti hin jiru tapha ijoollee. Bakka taphaa jiru. Dirree waraanaa jira. Tana jechuun yookaan jiraachuu yookaan du'uudha. Har'a kimiyaa wanni jiraachuu jirtu waan isii keessa jiru. San keessaa gadhadha'u jiraachuu. Guyyaa eeggachuu jirti. Suniifuu tarkaanfiin isin maayyii amma barra acheenyee waa kana dubbannu tan amma fakkeenyaaf gariin namaa beeki gariin namaa yooniif gartee dhalaa qaqqabanne aboo isin dhiiraa akkamitti gartee nama lama maarree gootan miqirqashoo gootan caalaa atilleen gartee hammaatullee haadha ilmaanitti kamitti yaa rabbi si magan bakka san bira kunnee bar kadhannee dadhabnee bar barni beektaa tarkaanfii takka akkaataa itti fudhatamtu jira waan nu malaa jira nutis guyyaa keenya eegganna guyyaan keenyaas dhufuuf ta'a tan ammoo shukkuumu jira shukkuumuun jirti wantoota gariigaa gama ilaa hanga sokkee tallee itti kaa'utti barre isin gartee waan takka akka namaan goonetan wanni godhamu jiru tasanii waa hunda asirratti ol baasaan jirru bar takka isinii dhiyeessan akka isaanitti hordoftootaas haa ta'u namootan gartee ala ta'anii gartee waan kanarra dhimma kanatti itti rakkachaa jiran hunda garaa gubuuf isaan waa hedduu godhan waan isaan godhan kana inumaatu akkasumaanuu akka gartee waa hedduu tarkaanfii fudhachaa turan ol baasaa turanii sigalee maamme ta'a ol hin baasin tagana oguu jawaadeenis tasgabbaa'ee gartee karaa fayyaasaa guutuutti nu as deebi'e maawardilleen akkasumatti isaan jalaa iccitiin bahu ta'e tarkaanfiin isaan fudhatan yakkii isaan hojjechaa turan hangana siin jechuu